Mu'aaziyya gadheensi galaafatte viidiyoo paartiin irraa waraabbatanii mucaa kana jechuudha xiqqeessuuf jecha inni suudii dhaqe suudii namni hajji dhaqu umuraa dhaqu inni dhaqe waan biraatti gadi taa'e jechuudha akkuma viidiyoo kana argitanii ilaalaadha. Sanummoo tuwaadha manaasaa ilaalaa ta'e namanni gubara taa'ee shiisha bakka gochaa afuura shiishaa walitti turgeessa astaghfirullah yaa rabbi ani kan na dhibe. In argitu miti viidiyoo kana ajandaa godhanii jalaa gadi baasanii irraa haasa'u jiru jechuudha akkuma argitanii ana kan na ajaa'ibe kan inni gochuu isaati caalii kan isa waraabee maal godhaadha maaluma akkatti wal xiqqeessu wal fokkisiisuu kana namni keenya aadaa akka godhate hin beeku wallaahi laazim mucaan kun umuriin isaa xiqqaadha osoo waan fedhe godheeyyuu umurii ijoollummaa keessa jira garuu baratee jira qalbiinsa qalbii nama guddaati. Inni ko ustaaza jedhama maaliif munashida bari Mu'aaz Muhammad jechuun namni wallaaltan hin jirtan mucaa kana waggaa meeqa kaasetiin beeka yeroon biyya namaa kana dhufe xiqqaa takka wallaahi dhiyeenyuma guddate jechuudha. So amma umuraa namni dhaqee hajjii dhaqee umuraa godhe jedhee namni ispoonsara ta'ee maallaqa irraa kaffalee mucaan nuti asitti shiishaa baakkeessee namni irraa waraabbatee jechuudha. Ajaa'iba wallaahi yaa boorri waa barattan kun maaliif akka namni ija duraa isin qabu beektu waan ta'eef maaliif waan mati xiqqooti shawwadamtanii namni akkatti viidiyoo isin irraa waraabban hin dhudde buuqa hin dhuge na fakkaata mucaa kana jaallatee akkas hin taane wallaahi billaahi obaasanii macheessanii miira keessa galee ani eenyummaa isaa yoo akka dagatu godhaniitu viidiyoo irraa waraabanii yoo isinii galee ilmi namaa namaaraaf hin bulu jechuudha. So baay'ee takka bultii isaatti illee baastanii akkasitti fuuldura namaatti illee xiqqeessitanii mucaan kun ikkoo ustaazota hunda biratti beekama nashida hedduu qaba nama diin rabbi barateedha akkasuma immoo dhiyeenya kanallee jechuudha waltajjii wayirratti jechuudha waltajjii wayirratti jechuudha rabbi naa badhiisu wallaahi nin kolba waltajjii wayirratti badhaasa birrii 500 qaba ture jechuudha. Badhaasa sana fudhachuu gaafa dhaqu akkasitti harka qabate jechuudha maaliif dubartii harkaan fuudhu jechuudha waltajjii namni kaameraan hedduu waraabaa irratti wanti sun ajandaa ta'ee ture akkasitti harka qabate dubartii harkaan fuudhu jedhee ajandaa ta'ee maqaan isaa guddifame Mu'aaz Muhammad gowwazii keenya ulaamin jedhee namoonni maxxansaa ture jechuudha miskiina rabbi arramoo isaa bulloota wajjin taa'ee shiishaa godhu kana. Xiqqeessuuf jecha gadi baasan jechuudha. Sila warri diin baratan kun akkasumatti yaa rabbi namni hin jiru wallaahi wayyaa maddeema mate namni hin jiru hin jaabir. Amma nama isa ifatti baasee waa dubbatu baalageedha marree jedhanii sodaatan. Isa immoo gaarii fakkaachaa keessa waan biraa godhumu maal jedhanime. Wallaahi namni takka afaaniin jedha malee rabbi isaa baay'ee walitti dhiyaata. Tokko mootu osoma nama gaariidha nama beekaadha ustaaza jedhanii waan inni keessoon gadu naayinilla yaa rabbi nu qajeelchi hunduma keenya ennaa namoonni keenya kun haga bultii namaa diiganitti haga nama xiqqeessanitti raafaniin bulan mee maaluma gochuuf mucaa kanarraa viidiyoo waraabbatan innumtuu lafa jiru wallaalee of gate wallaa irra jechuutti mucaan dhungachaa jira. Itu dura waraaban jechuudha. Of beeka jechuutti namni ibsaa irratti babbanaa jira. Mucaan ta'ee waan biraa guggodha. Sanuu namni bira taa'u surree miti bar qumxaa uffattee bira teessi. Isaan waan godhanii ajaa isaanii ba'anii shiishaa isaanii dhugaaru jechuudha. Wallaahi garuu baay'ee takka nama saalfachiisa. Nama ija uummataa duratti beekamtii qabu. Nama munashida ta'ee. Nama femeesii nama waltajjii guddaa takka irratti an dubartii harkaan qabu jedhee akkas ta'ee sanuma xiqqeessuuf jecha viidiyoo isaa kana jalaa gadi baastanii jechuudha. Namni hiccitii dhabee hin jiru warroonni femeesiinis ilma namaati warroonni diin rabbi baratanis ilma namaati namni hiccitii dhuunfaa isaatii qaba jechuudha. Itti gaafatamummaa isaaf rabbitu wal beeka irraa gaafatamee dhiise isaaf rabbitu wal beeka garuu warri irriba namaan rafne kun warri bakka akkamitti nama kana xiqqeessina akkamitti nama kana saalfachina akkamitti nama kana xiqqeessina amma mucaan kun wallaahi hin saalfata jechuudha. Waan xiqqeenyaate kun maaliif dubartii takka osoo nikaa irraa qabaate waan
barbaade yoo fuudhe rakkoon qabu osoo haadha manaa isaanii kahaa taate namni waraabuu dhiisi kaameraa meeqa yoo waraabee itti qaanfatu hin qabu jechuudha. Maaliif halaala wal godhatanii jiru tanan eeyyama rabbiiti namni nama fokkisisuu hin danda'u jechuudha. Garuu osoo haadha manaa ni kahaa qabu osoo ganaa yookiin bultii ijaarratuuf deemu haala kanaan sanuummoo Makkaa dhaqanii Madiinaa dhaqanii Saudii dhaqanii maal jechuudha akka hin taane wallaahi baay'ee takka dogoggortan warra viidiyoo kanarraa waraabdanii mucaan kun yoo balleessaa isaaf rabbitu wal beeka rabbi dhiisuufii danda'a garuu yoo du'aa isiniif godhe wallaahi isin qaqqabsiise warra viidiyoo kanarraa waraabbattan jechuudha. Mucaa xiqqaa qalbiin isaa nama guddaa ijoollummaatiin diin baratee nama biratti beekamtee argatee je'eti sinimmoo umurii dargaggummaa keessatti namni kamuu ni dogoggora. Haa ta'uyyuu malee namatu ibsaa irratti babbanaa jira haala kanaan muwaazii keenya nu jalaa xiqqeessuuf fokkisiisuuf yaaltanii gaarii miti. Ustaazonnis sheekoliin hundumtu jechuudha iccitii dhuunfaa isaati qaba waan keessan godhu isaaf rabbi tol beeka garuu namni kamuu hin waraabamne hin saaxilamne gadi hin baane malee namni kamuu iccituu gurguddoo qaba. Iccitii sana immoo kan namaa dhiisu rabbi tokkicha rabbiin gafurur rahimiidha yaa obboleeyyantii yaa Oromoon kun wallaahi billaahi walii raftee bulu jechuudha. Anumaa Oromoo hedduun nan beekne Oromoo muraasni na beektu kana jechuudha. Namni miidiyaa kanarraa na galchuuf na saalfachiisuuf na xiqqeessuuf jaalalaan natti siqee natti fakkeesse waan namni narratti yaade waa hedduu jira jechuudha. Garuu ani isa namni garaasaa keessatti yaadu akka nama opereeshinii godheettiin keessa isaatti arga. Amanuu caalii shakkuun baay'ee isaanii jireenya kiyya keessatti. Kanaaf neen shawwadama hidhee yaadu. Bara kana bineensa nama nyaatu ilma namaa tammaate. Bineensa nasi nyaatu ni beekta irraa baqatta. Ilma namaa wayyaaffatee siin jaalladhaa sii namaa lubbuu kiyyaa dhiiga kiyyaa obboleessa kiyya waliin jettani ka qullaa keetti ibsaasi qabu kasi saaxilu kasi qaaneessu kasi saalfachiisu ilma namaati saahiba kiyya jettee amantoodha jechuudha. Wallaahi billaahi. So mucaa kana ajandaa godhatanii haala kanaan irraa haasa'uu jiranii. No matter muwaazii rakkoon qabu maaliif ilmi namaa akkamuu dogoggoraadha waan dogoggorte rabbiin siif haadhiisu lammadamma bakka xiqqaanyaa akkasitti hin argamini yookaan viidiyoon kun si qaqqabu ta'e yoommoo kan muwaaziin viidiyoo kun dhaggeeffannes ta'e warroonni itti dhaggeeffattan wallaahi homaa miti rabbiin namaa dhiisa rabbiin dhiisaadha. Warroonni miidiyaa kanarraa isa galchina isa qaanfachifna isa xiqqeessina jettanii ganaa viidiyoo paartiin gadhiisuuf ta'aa jirtanii hin bareedu achumatti dhaabbadha. Nama keessan nama guddatee mul'ate takka xiqqeessuuf sanummoo nama amantii barsiisu takka akkas gochuun keessan gaariin turre garuu waan hedduu takka na ajaa'ibsiise. Warrumti femmeesiinii warrumti akkasitti munashida ta'anii diin rabbi barsiisan kun waan halaala isaanii hin ta'iniin tuttuqu jechuudha. Gaaffii keessa na galche jechuudha. Isaana keebitti mucaan shiishaa dhuga viidiyoo waraabamaa dhimma chaayee bariyoona wallaahi waa dhufsiisanii akka mucaan of dagatetti irraa waraabanii nin kolfa malee waan hin jedhu hin qabu. Astaghfirullah rabbi nuuf hadhiisu rabbi nu qajeelchu hunduma keenya. Ayee muwaazii gadheessi nyaate wallaahi abshiroo maami.